Waajjirri maallaqaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa gabaasa argannoo odiitii kurmaana sadaffaa koree odiitiif dhiyeessuun irratti mari'ate. Hojiin odiitii aangoo fi dirqama mootummaan manneen hojiif kennee fiixaan baasuu fi tajaajila kennamuu qulqulluu saffisaa fi qisaasamarraa karaa bilisa ta'een akka raawwatamu kan taasisudha. Gabaasa odiitii kurmaana sadaffaa waajjira maallaqaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa kan dhiyeessan itti gaafatamaan waajjira maallaqaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Daawit Hangaasaa argannoo odiitiin maallaqni miliyoona 1.6 ol argamu ibsuun kana keessaa harka 52 ol deebisiisuun kan danda'ame ta'uu eeran. Akka waliigalaatti ilaallu kan kurmaana kana keessatti akka argannootitti maallaqni ba'e miliyoona 1.6 hin ta'a. Isa keessaa haga ammaatitti raawwii jiruun kurmaana tokkoffaa sadaffaa keessa yoon isin jedhu haga 30 kan hojjetame waan ta'eef 30 irratti sun hojjetame gabaasaan hammatamee ba'eera. Persentii 52 ol deebisiisuun danda'ameera. Kanaafis waajjira abbaa alangaa wajjiniin qaama dhimmi ilaaluu wajjiniin ta'uudhaan deebisuudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Gabaasa dhiyaate irratti hooggansi seektaraalee argaman yaada kennaniin argannoon odiitii dhiyaate iftoomina kan qabu ta'uu kaasuun hubannoo qaamolee nagahee sassaabanii kennuu hanqina humna namaa naannoo sassaabbii maallaqaa furuu fi qabeenyi erga badee barbaaduu caalaa odiitiin yeroo yeroon gaggeeffamuun barbaachisaa ta'uu fi hojii odiitii keessatti seektaraaleen tumsa taasisuu akka qaban kaasaniiru. Abbaa herreegaa qabnu waajjira irratti mirkaneessitee maal jettee yommuu raafuutu Sleepy jaatamii afur yommuu murtuu fi al tokko homa hubannoon qaban asitti kan barreessan kan biraa lakkoofsaan barreeffamaan immoo maallaqana barreessan kan biraa ta'ee jedhes barreessuu danda'u osoo hubannoodhaanis barreessuu danda'u waan ta'eef al tokko waan hunda'uun baay'ee nagaddisiisu yoo dhufan waajjira yommuu boo'an jechuudha. Dur maal jedhu daayiriktaroonni keenya manni barnootaa qabeenya maalii qaba maal odiitii gochuu dhuftanii faa jedhu ture. Amma garuu qarshii miliyoona lakkaa'amu manneen barnootaa hirmaannaa hawaasaatiin hin argamaa jechuudha. Kanaafi kanneen kana irratti immoo barnoonni erga kennameefiitii booda seeraan odiitii gochaa jiru jechuudha. Odiitii yeroo godhanis barsiisaadha kan isaan deeman. Amma akka barbaadannoo gabaasa isaaniitiin kaasan even maallaqa amma nullee erga gabaasni odiitii nu kennamee booda dubdeebii isaaniirra dhaabachuudhaan hooggansa manneen barnootaatiif mallaqa seeraan ala ba'e akka isaan deebisan hordofnee deebisiisaa turre. Afyaa immana maree magaalaa Adaamaa aadde Imma Beejjibbaa gabaasa odiitii dhiyaate irratti yaada kennaniin rakkoolee nagahee waliin wal qabatu furuuf hubannoo kennuun barbaachisaadha. Rakkoo humna namaa sassaabbii maallaqaan wal qabatee aanaaleetti mul'achaa jiru furuu fi qabeenya mootummaa irratti xiyyeeffannoo kennuun hojjechuun barbaachisaadhaan kallattii kennan. Nageewwan sadarkaa aanaatti gadi bu'anii maallaqni irraa uummata irraa sassaabamaa jiru kan uummanni keenyas waan sassaabamu kana seera qabeessa ta'ee waan kaffaleef sanaafis uummata bira gahuu qaba jedhamee inshuraansii fayyaa maallaqa sassaabamu kan sirnaan hordofamuu qaba waan ta'eef asirrattis argannoon mul'ate kana dafee waajjirri maallaqas qaama ilaallatu wajjin odiitii godhee wantoota dhiyeesse kana waliin tumsuudhaan akka sirreeffamuudha. Isaan alattis immoo akka qabeenyatti qabeenyota kennaadhaan kennaman kutaa magaalaa kan bira ga'e kutaa magaalaa kamtu maallaqa bitamee qabeenya kennaadhaanis argame deeggaramee jira kan jedhu kana gabaasni asirratti har'a nu dhiyaatee jira. Isa sanis akka fooyyeetti ilaallee jira jechuudha. Kutaawwan magaalaa kenna maallaqa miliyoona 1 bitamu gurguddaa deeggarsaan argate kennameefii jira. Meeshaawwan aanaalee gara magaalaatti makamanii meeshaa deeggarsaa argatan keessattuu kolleejii pooliteknikii wanjiidhaaf tumsoota naannoo sanitti godhamanis gabaasa keessatti dhiyaatee jira. Dhimmoota akka hanqinnatamuu fuulduratti irratti xiyyeeffatamee yaa'ii kurmaana sadaffaadhaafis gabaasni kun hin dhiyaata waan ta'eef gabaasa kurmaana arfaffaa yeroo gamaaggamnu dhimmoota akka hanqinnatti kaafaman falatti kennanii sirreeffatamuu qabaa kan jenni keessattuu nageewwan sadarkaa aanaatti maxxanfamaa jiran kana waajjirri maallaqas sadarkaadhaan caasaan jirus xiyyeeffannootti kennee beekamtii waajjira maallaqaatii fi hirmaannaa uummataatiin yoo ta'e ammoo waajjira mana qopheessaa wajjin taa'amee kallattii isaaniitiin osoo gadi hin darbiin maxxansiisuun akka hin danda'amne naannoo sanittis hooggansi keenya xiyyeeffannoo akka itti kennu.